Yoo yaa harka fuunee jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtittiitu bakka fayyaa keessa nagumaa jirtu jabaatu nageenyi keessan badhaadha. Galata Waaqayyoon nagaa kootti nagaan qorraa kaadha. Iddoo jirtanutti nagaa akka taatan abdiyaaf amantii guutuu qaba. Har'a immoo deebi'ee dhufee jira ana hawwii Oromtittiituuti. Har'a hawwii maal qabattee dhufte jechuun keessanii naafuu isin fayyadee waanan yaade qabadhee dhufeera. Kanaafiyyuu like, share, subscribe gochuudhaan eegala hedduutti na jalaa cite. Maal jettan akkuma kanaan dura viidiyoon gadhiisu jalatti jala seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Sisteriin koo ala hojjetti seeraan ala paaspoortiin qabdu jedheen ture na biran turre waggaa 5 fi hedduu biraa turte jechuudha bakkee hiriyee wajjiniin hojjennu nagattee gara biyyaatti yeroo galtu isin kontoraataa ishee fixxee harmeen koo simboortii waan ta'eef yoo isin bakkee jiraatte dhaqee qarqaaruu hin danda'u. Jara maatiin bira hojjedhu akkuma ta'etti amansiisee akkasiin gara kootti dhuftu godhe jechuudha. Jarris tole jedhanii adiidaniyyuu malee boodarra tole jedhanii qeebalanii dubbii kochumaan obboleettiin koo na bira dhufte. Obboleettii koo jedhee osoo hin taane durbii kooti jedheetan fide jechuudha gara ofii kootti. Ergi dhuftee ji'a 8ffaa eegalteetti amma. Bakkee hojjetti waan ta'eef itti gaafatamummaa hundayyuu yoo wanti tokko dhalate mataa ishee irra jira waan ta'eef yeroo ji'a 7 fixxee kaatu damooza amma naa kaffalamaaf ture sanaa gadiyyuu dubbattee turte ani immoo hin ta'u jedheen yeroo isheen dhufuudhaaf jettu jechuudha. Isheen utuma sanaa gadi ta'e sisteriin koo hin dhufti ture maaliif na arguufis baay'ee tokko qalbiin ishee kakka'ee jira waan ta'eef jechuudha. Garuu ana akkuma ta'etti amansiise amma naaf kaffalamu akka isheedhaaf kaffalamu duraan amansiise. Fedha Waaqayyoo ta'e immoo akka siinna bira geessu godhee jira Waaqayyo. Waaqayyo galatoomu baay'ee tokko waa'ee isiitiif dhiphataan ture bu'aan ture jechuudha. Garuu haala akkaataa mijeessee Waaqayyo nu gargaare. Akka danna dura dhuftullee taasisee jira jechuudha maqaansaa eebbifamu. Erga ji'a 7 fixee booda damooza kunaaf dabalee bakkeen hojjedha gaafa galullee mataa kootiif of danda'ee tikkeettii kutadhee waan hundayyuu fixadha waan ta'eef akka warra kontiraata jiruutti naaf kaffaluu qabdu jetti. Anatti illee himteetti jechuudha. Amma kontiraata koo fixutti na eeggadhu walumaan gizeenaan anuma laaleeti. Walumatti obsinee teenya waan ta'eef wajjiniin jiraachuun keenya waan darra caala waan ta'eef jedhee gorsaan ture sisterii koo. Garuu isin akkasii miti duraan xiqqoo dhukkubaa ture waan na dhukkubuu fi amma immoo fayyeera waan ta'eef yoo isin illee hin jette iddoo biraa deemee hojjedha addunyoonni koo baay'eetu jiru hojii har'aa fi ba'ee har'a galuu hin danda'a jettee ishee jedheeni gaafattee akkamitti akka jettaa an waggaa 5 jara bira taa'eera waan ta'eef hawwiin nu gaafanne akkamitti akka jettee dubbatta ishee caala hojjettaa jetteeniitiin ani immoo sisteerii koon qarqaare dhugaadhas waan ta'eef jechuudha. Ani hin mufadhuutuma nama biroo ta'e warri bakkee hojjetan fi warri mana keessa hojjetan birriin jaraa xiqqoo ishee wal caala waan ta'eef an kontiraata maqaa keessaniin hin jira waan ta'eef akka kootiitii miti ishee waan hunda of dandeessi gaafa galtu kanaafiyyuu dabalee siin jedhee qarqaare jechuudha. Lakkeen ta'uu jettennaa sarraatenyaa biraan fidadhaa jettee amma haaraa fidachuu fi utuma aniif sisteriin koo qodaa fidanii jennaani gara jalaatii kaafne gara waan akka xaawulaa wayiiti gara fooqitti dabarsu jennu sisteriin koo miilli jalaa mucucaatee kuftee xiqqoo shirgii sana darajaa irratti waan ta'eef laphee kana afuura kutaa inni waraana jetti
ergi machuu jalqabdes turteetti. Ani laalatee lapheen ishii bakka inni isaa jedheetan abdii godhee ture garuu didee dhukkubuutti jira. Halkan gaafa tokko bareechee dhukkubee anillee wajjin ta'an bule jechuudha. Ganama keetan ittiin hime neetiitti isa gaafasii bakka abcuusii takkaa jettu jetteen yennaan achumaan waan hin godhuun qabu jechuudha. Callisnee jechuun obsaadhuma turte. Ammas didee dhukkubee ganama giseen ka'u jarri hunduu rafaa jiranii. Mucaa ishee tokko jira hojii deemuudhaaf ka'e jarri rafaa jiru akkasitti dhukkubuutti jira jennaan bakka ittiin dawwalaa harmeetti marfee geessitu iddoo hospitaala guddaa osoo hin taane xiqqoo geessitu maaliif paaspoortiin qabdu waan ta'eedhaaf aayidiin qabdu jechuudha. Achitti minaalbaata yoo tokko irratti itti kennanii ilaalanii qabamnaas jedhan sodaatanii animmoo aayidii qaba waan ta'eef yoo bakkee jiraatte iyyuu dhiiga kooti waan ta'eef dhukkubsattuu taa'ee ilaaluun natti ulfaata utuma rakkoon akkamii dhufe waan galeeggala malee ishee biraan hafu jechuudha. Gara nan deema ishee wajjin yoon qabames qabamiin gala malee ishee biraan hin hafu maaliif isheedhaa dhukkubsattuu tiruu koof biraa baasee bakkeetti gatuu hin danda'u. Garuu immoo niitiin baay'ee tokko na aarsite anillee takka nama kabajaa callisee akkasumaan dubbadhu mataan gadi qabadhan ture gaafas garuu aarirraan kan ka'e jechuudha. Bakka takka harmeetti akkas dubbadheen beeku baay'ee na aarsanii maaliif akka qodaa yeroo fayyaa namatti fayyadamanii kaanii yeroo namni immoo qodaama yeroo itti fayyadamne yoo cabeen gannaa miti isaanis immoo yeroo nu fayyaa qabnu humna keenya gizee qabnu nu jaallatanii kaanii gaafa nu kuube immoo bakkeetti baasanii. Jennaan niitiin aannan gashuu maafan rakkoo keessa gala isheedhaaf jedhee maqaa kootiin hin jirtu jecha biroo hojjetteetti ilaala. Aannan gashuu maafan rakkootti na galchiteetti anatti dubbatte yeroo sanatti nan aare bakka yeroodhuma namni fayyaa qabu qofa nama jaallattuutu anaatiis akkasuma jedheeni ati kaawwadaan maqaa keenyaan jirta giddii na ilaallata jettee isiin dhukkubsatte kun immoo dhiiga kooti waan ta'eef yoo kan mangistii ta'uu didayyuu gilgilgeessuu qabna maallaqa keenyatu ba'a malee kan keessanii miti. Amma immoo aayidii qaba waan ta'eef wal fakkeenyas qabna waan ta'eef kan kootiin dhaquu hin dandeessu hin danda'amu immooti. Iddoo tokko tokkotti rakkoon uumamuu danda'a malee garuu isheen hin barbaanne waan ta'eef hin deema arteetti waan yaaddeefis natti fakkaata. Gonkumaa qeebaluu didda jechuudha. Bakka yeroo sanatti utuma lubbuu ta'eyyuu yoo duute iyyuu anaan nan gashu jettee yeroo sanatti baay'ee tokko naare bakka waan hin taane dubbataan ture jechuudha. Erga yeroo sanaati sammuunuma kana keessi kootti nan fayyu jechuudha. Itti maaliif bakka jira miti haayawaan iyyuu kibrii qaba garuu jarri amma jarri nuyiif ilaalcha jara gadi bu'aa amma inni ta'e nuuf yeroo yaadu baay'ee tokko naase waan hin taane dubbataan ture jechuudha. Sisteriin kunillee amma waaqayyoota tolu bicuu si dhaggeeffatee jira. Yoo si deemte immoo kan hiriyaasiitiin hin naqxi kanaan dura kan hiriyaasiitiin naqaa turte. Garuu akka jarri itti ilaalcha nuuf qabanu ilaalcha jibbaa nan hubadhe jechuudha. Bakka akka argasiitti na ta'uu dide keessi koos jechuudha. Utuu anaatiin jedhee bakka utuu anaatiis akkasuma waan ta'eef jarri bakka akkuma qodaa yeroo nu fayyaa qabnu nu jaallatanii gaafa nu immoo dadhabne gadi baasanii nu godhu. Akkaanin jechuu barbaadu obboloo tokko bakkee jiranuuni namni ofiisaatii of eegee hin danda'u garuu amma dandeessan waaqayyo jalatti immoo of eeggannoo godhaa
isinin jechuun jaalladha maaliif itti gaafatamu kan isiniif itti gaafatamu qabdan rabbii malee waan ta'eef hamma ta'een uummata mana kontiraataa kana hojjetu wayya malee isin immoo rabbuun isinitti aanu malee nama itti isiniif gaafatamu qabdan waan ta'eef rakkoon guddaan isin mudachuu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo fayyaa qabdanutti of eeggadhaa jechuun dhaamsa isiniif dabarsuu fedha. Yeroo isin kana hedduu baay'ee tokko natti dhaga'ama maaliif namni karaa irratti nama kufeeyyuu nama wajjin nyaatee dhugee miti karaa irratti kufeeyyuu arge akka biyya keenyaatti karaarraa fuudhee mana hospitaalaa ergi geessee ergi furmaata abbaa sanaa barbaadee boodayyee gara kamiyyuu dhaqa garuu isin kun yoo duuti anaanii yoo gashuu gaafa isin jettu baay'ee tokko keessa koo akka ibiddaanaa boba'e jechuudha. Siistiriin koo amma hin deemtee garuu jechi isin jettee amma wana keessa kootti baduu didee bakka keessi kootti na qulqullaa'u didee anta faxiroo koo nan kokkolfaa nan xaxxafataa nama nan kabajaa wooma ta'e jara arabaa kana hin beektu waan hundayyuu nan danda'aaf ture garuu ergisin akka jettee dubbattee keessi kootti na fayyuu dide bakka yeroon isii argu binneedha dhiigni koo jechuudha. Of eeggannoo godhaa isiniin jechuu jaalladha warra bakkee qofaa miti jarri yoo nurrayyuu jedhe warri mana keessaas maaliif gaafa nu dhukkubsanne jarri nu gadi baasanii darbatanii yookaan biyyatti nu galchanii dhaqanii kan biraa fudhatu waan ta'e. Ilaalcha isaan nu qabanu ilaalcha gara laafummaa yookaan nuuf yaaduu osoo hin taane yoo isin kun ta'uu didde yookaan yoo isin kun dhukkubsatte kan biraa fudhachuu